kuno asumatti kan isin siree kanarra ciisteeti guyyaa kan isin operaasiyoonii godhamtu. Egaa operaasiyoonii kutaan kun kennameeraa fi kutaa kana keessa ciisteeti operaasiyoonii kan godhamte jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboloota koo ardii addunyaarra jirtan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haqa qabu isiniin jecha egaa guyyaa har'aa kana jechaadha akkuma gidduu kana beellama qabannee beellamni keenya egaa akka rabbi jedhetti malee akka nuti jennetti hin ta'u obboleettiin keenya na cinaatti argamtu kun Mariyaamaa Shee Huseen jedhamti haadha ilmaan yatiima shaniiti. Ilmaan yatiima shan kubaasii guddistee jechaadha. Garaa ishee irratti jechaadha xannachi ba'ee ture waggaa 7 irraa jechaadha. Achumaan opereeshinii taatee turte. Opereeshinii taatee sana booda immoo abbaan manaa ishee irraa du'ee jennaanii dhakaa cabsitee dhagaa isa cabee immoo baataa armaataa simintoo bukeeffame baataa ilmaan ishee shanan guddisaa turte. Erguma opereeshinii taatee jechaadha garaan si baqaqee jechaadha. Osuma sanaan jirtu amma yeroo lammaffaa xannachi garaasii keessa xannachi guddaan ni biqilee jechaadha. Biqilee baay'ee rakkattee akkuma viidiyoo duraanii keessatti isin agarsiise jechaadha. Yaalii atattamaati kan ishee barbaachisu. Yaalii atattamaa argachuuf immoo maallaqa ishee barbaachisaa opereeshinii ta'uuf jechaadha. Anis akka isheen opereeshinii taatuuf viidiyoo waraabee akkuma kanaan dura gochaa turre akka deeggaruuf gama keessanitti fideetiin turre jechaadha. Sanumarraan ka'uun deeggarsa isin gootaniin baay'een isin galateeffachuu barbaada. Yaalii akka argattu goonee jirra. Duraan hospitaala ispeeshaalaayizidii yuunivarsiitii Jimmaatti geessinee worofaan yookaan dabareen waan baay'ateef yaalii argachuu hin dandeenye. Isheen immoo baay'ee dhukkubsachaa turte. Kanaafuu kanumaan wal qabatee baay'ee gara hospitaala dhuunfaa jechaadha. Hospitaala sadarkaa jalqabaa Odaa Hullee jechaadha. Hospitaala dhuunfaati. Hospitaala baay'ee bareedaadha. Galateeffachuun barbaada. Isaaniin illee yaalii ishee jechaadha. Yaalii baqaqsanii hodhuu haala ajaa'ibaatiin taasifameefii jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yaaliin baqaqsanii hodhuu haala bareedaadhaan taasifameefii jira jechaadha. Kanumaan wal qabatee egaa Mariyaamaan yeroo ammaa kana egaa of hin beektu. Aneen illee deebiin akka tasaa na baruu hin dandeenye. Sababni isaa anesteeziyaa yookaan adoochaa yookaan immoo maadazajaa isa jedhamu waraannattee kan isheen opereeshinii taate jechaadha. Kanaaf na baruu hin dandeenye. Ammallee egaa wanni garaa ishee keessaa bahu waan baay'ee nama soroorudha. Innis kanatu garaa ishee keessaa ba'e isinitti mul'ata yoo ta'e waan guddaa kana jechaadha. Waan isin agartan guddaa kanatu garaa ishee keessaa ba'e jechaadha. Subhaanallah waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Wanti garaa ishee keessaa ba'e jechaadha. Garaa ishee immoo garaa ishee tuqee irraa kaasuuf qorree rukutaa garuu bifa suuraadhaan boodarra kaafadhee isin biraa inni agartu jechaadha. Garaan ishee baqaqee waan amma kana ga'utu keessaa baafame baay'ee na suruura dhugaa jechuudha. Mariyaama si dhukkubaa? Hin danda'u dhugaa garaan na suruura gochuu hin danda'u. Mariyaama akkami amma maaltu sitti maaltu sitti dhaga'ama Raam? Garaa gooti. Garaan kee maal ta'e? Dhukkubaara. Garaan kee si dhukkubaara si dhikkifataara? Harkifataa gonokkan. Hin tuqin si harkifataara? Hin fooyyofta amma mu fayyita inshaallah yoo rabbi jedhe ishii ani eenyuun ni dabarteetta? Abdiidha miti. Abdiidha ishii. Abshiidha bakka hin fayyita garaa kee keessaa inni si dhukkuba inni si dhikkifatu si ba'eera ishii bakka hin fayyita inshaallah ishii hin kaata. Waan wayyaadeen ishii. Egaa agartanii jirtu garaa sirra kaasuudhaan soraadhe naa ta'uu hin dandeenye dhugaa garaa kee na sururee
waanuma maraafuu buloonni koo ardii addunyaarra jirtan biyyoota garaagaraa keessanii yaaliin kun godhamee fi akka isheen fayyituuf akka isheen ilmoo yatiimman shanan sana guddifattuuf deeggarsi isin gootaniif deebiin isaa maal akka ta'e anis isinis hin beeknu rabbi jechaadha. Dhukkuba akkanaa dhukkuba fira keessan aalii keessan diina keessan hin qaqqabne jechaadha. Rabbi isin irraa haa qabu yeroon jedhu dhibeen akkanaa kun baay'ee hamaadha. Yeroo ilmaan yatiima guddistu yeroo akkas dhukkubsattu yeroo waan itti yaalamtu dhabdu baay'ee hamaa jechaadha. Waan akkasii dhibee akkasii rabbi isin irraa haa qabu. Obboloowwan koo ardii addunyaarra jirtan deeggarsa kanarratti hirmaattan hirmaachuuf immoo hireen isinii mijachuu baate hunduma keessan irraa rabbi jazaa keessan jannataan isiniif haa deebisuniin jecha. Deeggarsi keessan ammas borusiif taanis cimee itti fufuudha kan qabu hanga ammaatti jechaadha. Obboleettii keenya kanaaf jechaadha hospitaala dhuunfaatti kan nuti yaalchisaa jirru. Opereeshinii taatee jirti. Kana booda garuu waan baay'ee ishee barbaachisa. Kan opereeshinii kan maal kaffaltiin isaa guutummaan guutuutti kaffalamee xumurameeti kan jiru. Garuu gara fuulduraatti kan ishee barbaachisu wantoota baay'ee ishee barbaachisu. Fakkeenyaaf dhiigni ishee baay'ee dhangala'eeti kan jiru jechaadha. Kanaafuu immoo dhiiga ishee deebisuuf wantoota dhangala'aa garaagaraa fayyadamuu qabdi. Qorichi garaagaraa bitamuufii qaba. Darbee immoo kan siree walitti qabameeti kan kaffalamu. Sireen isheen irra ciistu kun hanga ammaatti hin kaffalamne qofaa isheeti kan siree kutaa kana keessa kan isheen qabattee jirtu jechaadha. Kanaafuu deeggarsa barbaachisaa ta'e goonee fi ammas yaaliin ishee hanga dhumaatti fudhattee akkasiin fayyummaa isheetti deebituuf deeggarsi keessan cimee itti fufuudha qaba. Obboloonni koo kana dura gargaaraa turtan ulfaadhaa rabbi isinirraa haa jaalatu. Yeroo isheen immoo of bartee jettu jechaadha. Akkuma kana viidiyoo waraabee isin biraan nan gahaa. Isis du'aa isinii nan kadhachiisa amma garuu of baruu hin dandeessu yoo waa gaafadhe illee naa deebisuu hin dandeessu maaliif reef jechaadha. Daqiiqaa 30 dura kan isheen kutaa opereeshinii yookaan kutaa baqaqsanii yaaluu keessaa gadi baate jechaadha. Deeggarsa gochuu keessaniif rabbi isinirraa haa jaalatu. Jazaakallahu khairan isiniin jechuun barbaada. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Abbabeen ture. Yaaliin kun immoo yaalii Mariyaamaa Shee Huseen kan haadha ilmaan yatiima shaniiti kan isin deeggarsa gootaniif opereeshinii taate sagantaan keenya jechaadha. Deeggarsa nuti goone milkaa'inaan opereeshinii taate xumurameeraa fi deeggarsa gochuu keessaniif jazaa keessa rabbi jannatan isiniif haa kafalu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.